gadduudhaaf yoo ta'e uummanni Oromoo musliimaatis lubbuu kichuun talasaa kan waaqeffataattis lubbuu kichuun talasaa kan kiristaanaatis lubbuu kichuun talasaa hawwanii manguddoon dargaggoo fi shamarran Oromoo gaddinni irra onneen keenya cabeera obboleettii keenya dhabuu irratti kun keeyyata tokko mucaan kun ajjeefamtee gamoo sanirraa darbatamte tokko kan ifoomuu qabu osoo jajjabina eebeluu faalaatu hinjiin duratti waa'ee jajjabinaa waliif hin dhaabnu. Obboleeyyan kiyya dhageettanii jirtanii artistii Kadir Martuu waan jedhe obboleettiin teenna kenaan ajjeefamteeti malee kan fuuqee irraa darbatamte ofiisiiti jirtuu isii nabsee ofii fooqee irraa of hin darbineedha akka inni itti nu ibsaa jirudha. Namni isii darbu kunoo eenyu kan jedhamu qoratamuu qaba. Artistiin keenya akkuma jedhamu odoo kunoonti kun ifa nuuf hin bahin eenyu akka obboleettii keenya kan achirraa darbate hanga ifa nuu bahutti jajjabina waliif hin hawwinu jajjabina waliif hin kenninu jedhaa jira. Gadduu yoo ta'e uummanni musliimaas uummanni kiristaanas mucattii daa'ima kan isii kaleessa dhalattuu kan fiideeyyuu hin quufin kan uguruu hin ga'in mucattiin kuni kaleessumaa fi gadda miidiyaa kanarra jirti. Nama akkas rakkateewu yookaan nama akkas cinqames hin fakkaattu. Namni kaa hin beekamu waan nama mudatu. Namuma ati hojii nyaattee dhuydutu namuma ati kiyya jettu nuti namuma ati jaalattutu simiidha jechuudha. Yeroo baay'ee hin beekamu haala kamiin namni akka simiidhu subhaanallah. Obboleettiin keenya kun laalaaka akka jedhaa jiranitti amma isii ofiitii darbattee odoo hin taane fooqii gamoo 5ffaa irraa ajjeefamtee kaatee reeffasii akka achirraa darbatanidha kan himamaa jiru. Kana ka godhu kan namuma isitti dhiyaatu namuma isiiti. Hin beekamu eenyu akka kana godhu namoonni tokko immoo isumaayyuu kan ajjeesee haadha manaa isaa kan jedhanis jira. Namoonni tokko immoo nama biraatiinis akka ajjeefamteedha kan himaa jirani. Hin beekamne hagammaatitti adda hin baane dhugaa isii dhiiga isii rabbiin haa baasu. Rabbiin dhugaa hin dhoysu dhugaa isii rabbiin haa baasu jenna. Jireenyi duniyaa aadaa haganuma subhaanallah. Yeroo baay'eef hawwan malee yeroo dheeraaf waan akkanaa hin goona waan akkanaa taanedhanii hawwan malee nafseen namaatuun akkamitti akka baatuuf karaa kamiin akka baatu ka beeku rabbii tokkocha jechuudha. Abbaan ofirratti hin beeku subhaanallah. Mucattii tana kaleessuma argaa turre har'ammoo dhugamallee namatti hin fakkaatu jechuudha. Wallaahi dhugamallee namatti hin fakkaatu. Mucattiin kun nama yookaan rakkatee nama yookaan namaan miidhamee kana ofirraan geetti jechuuf mucattiin kun kolfiteetuma taphatti asirratti nama hin tuyxu nama hojiinis hin haasoftu bakka hin jiraamii taphachuu malee kolfuu malee akkas waan akkas isii cinqeetini haganumatti kaleessuma odoo miidiyaa irra jirtu har'ammoo akkanatti dhabamtu subhaanallah. Nama dhiba dhugaa maal akka jedhan wallaahi nama dhiba. Maaliif mucattiin kun dhugaa akka fakkaatutti ofii isiitii kana of goote odoo hin ta'in harka namaatiin kana taate jechuudha. Maaliif namni kaleessa miidiyaa irra taphataa turu hadhammoo yookaan wal dhabdee nama wajjin walitti dhufeenya qabdu wajjin wal dhabdee uumamuu danda'a jidduu isaaniitti hin beekamu yookaan xilaata qabaachuu dandeessi mucayyoon kun hin beekamu. Maaliif yeroo har'aa kan hiriyyama keettu si nyaata jechuudha. Namatti hiriyyaa tiyya jettuu yookaan obboleettii tiyya jettuun fagoodha sitti hin dhufu jechuudha xalaanne. Obboleeyyan kiyya dhugaa rabbii waan jedhan nama dhiba. Maaliifuu jennaan ilmi namaa yeroo har'aa kan bineensa caalaa diina walitti ta'e jechuudha. Bineensa bosonaa sodaachuun hafe yeroo ammaa kana bineensa ilma namaati. Dhugaa.